Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota fayyaa kam nagaa keessanii fayyaa jirtanii isiniin jechaa har'aan tana egaa immoo keessummaa cimaa fi jabaa ajaa'ibaa tokko isin himee jira. Isa kana waliin gaaffii deebii godhuudhaaf deemna. Maal irratti gaaffii deebii goona? Haala adda addaatii fi taateewwan adda addaa seenaa jiru akkasuma qophiiwwan qorannoo adda addaa akka qaban irratti waliin taasifna. Inni hoo maal beekaa? Ani hoo maaliin beekaa? Kan jedhuuf gaaffii deebii jabaa taasisuu yaadna. Hanga xumurichaatti na faana turtii taasisa jeetii yaadaa baga nagaan dhufte. Hayyee gaanii akkuma nagaa dhuftee kan irraa dhufe godina Harargee Bahaati. Waan hedduus argee wantoota adda addaa hunda isaanii beekuutu jira jechuudha. Seenaa garaagaraa kan namoonni adda addaatis nama gaafatan anillee namoota adda addaa gaafachuu qophii qabuutu jira jechuudha. Kana keessatti taatee adda addaatiif jireenya ilma namaa gahaa mudannoo adda addaa qabaa. Mudannoo adda addaa nama hedduus mudata. Kana keessatti immoo wanni inni hedduu takka inni raanfannee fi akkaan yaadatuutu jira. Ijoollee fi haala gandummaa biyyoota keenyaa irratti wayita ilaalu gandummaan akkaan hammaatee jira. Biyya teenya kana keessatti ilmi namaa tokko gaafa gandummaa yaadu jireenya isaa kana guutuu dirreetti dhiisee bira oolaa. Nuti immoo waa'ee gandummaa sun malee wanni biraa takka keessa ta'an hin jirtu. Amma duraaniin gandummaan hin jiru kan yaadadhee nu raafannaa keessa. Amma immoo bakka iyyuu deemnee wayita ilaallu Yaman, Suudii, Soomaalii, Itoophiyaa illee osoo hin taane gandummaa. Nuti immoo kan gandummaa kanarra gadi taa'ee miidiyaan keenya guddaallee gadi biyya waa'ee gandummaa irratti dubbatan jiru. Kanarra taa'anii hin raafanne gandummaa qofa. Kanumarraa hoo kan ta'eefis gaafa uummanni keenya martinuu gandummaan nu barbaachisu gandummaa irraa dhaabbatanii akkaaniif isaanis duubatti deebi'anidha. Keessummaan keenya kanarraa kun kan dabarsaa jiru. Isin hoo maal akkaaniif jettaniitu isin barbaachisa jechuudha. Kanaafuu daawwattoonni kiyya bakka jirtan maraa nama kanaas naaf jajjabee isaan isin ija galatoomaa galanni keessanis galata guddaa ta'u gandummaa irraa tokkummaatu wayyaa tokkummaa bareechuudhaatu isinitti tola. Kanaafuu waa'ee tokkummaa irratti haa hirmaannu kan isin ija qabna. Kanaafuu daawwattoonni keenya marti tokkummaa jechuudhaan harka keessan ol qabuu dabalatee isin ija.